Apa jenis kana kemantangan jagamna apa mukanya kadabne dubisna barancha bersifna ku. Hedduun keessan hiikaa jechoota itti gammachuu akka qabdan naaf ibsitanii jirtan ni jaalattanis maaliif afaan keessa waan ta'eef eenyu afaan ofii ni jaalata anaa fi si qofaa miti bar alagaan afaan ofii kan akkam godha beeyta sama'ii kana jalaan gahee akkuma afaan isaa malee afaan hin jirre fakkeessa beeyte oduu afaan bareedaa qabnu oduu aadaaf seenaa bareedduu akkanaa tana qabnu maaliif afaan namaa leellisna afaan namaa maaf leellisna afaan kenna haa leellisnu aadaa kenna seenaa kenna haa leellifnu eenyummaa kenna haa leellifnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebini an Abdallaa Siraaj. Hiikaan jechoota afaan Oromoo har'aa waan hedduu of keessaa qabu. Afaan keenya kun ammoo tiyyuu baay'ee guddaadha. Hanga danda'ametti ka hin beeyne kana haa barannu. Kan beeynu wal haa agarsiifnu, wal haa yaadachiifnu. Kallattii gama barnoota isiniif qopheesse kanatti isin haa deebisu. Hiikaan jechoota afaan Oromoo maal fa'a of keessaa qaba? Haga ammaa qubee daa keessa jirra. Qubee dabran keessatti waliif ibsinee jirra jechuudha wanta ta'e. Well, afaan Oromooti the vocabulary of Oromo language. Language. Yeah. Well, mee kallattii man gama wanna mata duree isin qopheesse kanatti isin haa dabarsu. Let us start from the first words like say dambii. Dambii jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootitti dambii jechuun gosa mukaati. Muka jajjabaa beektaa? Dambii jechuun akka naannoo gammoojjiititti muka dambiin kuni muka jajjaba. So dambii jechuun muka gosa mukaati. Gama kaanii ammoo tiyyuu dambii jechuun ittiin bulmaata takkaahuu ammoo tiyyuu seera tumamee namni seera san irraan kan hin tarkaanfannee jechuudha. Gama biraatiin seeras jedhamaa jechuudha. Dambiin kuni gama biraatiin seeras jedhama gama biraatiin ammoo tiyyuu gosa mukaati jechuudha. Well, the next one is damooza. Damooza jechuun mindaa takkaahuu ammoo tiyyuu kanfaltii hojii kamiyyuu yeroo hojjettu xumura ji'aa yookaan ammoo tiyyuu xumura guyyaa 30 sii kaffalu saniin damooza jedhaniini jechuudha. Kanfaltii xumura ji'aa jechuudha. Xumura ji'aa hin jedhama. San fakkaata jechuudha. Damooza jechuun sanii jechuudha. Well, the next one is dangoo. Dangoo jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootitti dangoo jechuun muka umrii dheeraa qabu kan dagaagee takkaahuu ammoo tiyyuu jabaatee lalisee damee gugurdaa qabu. Kan akka odaa, kan akka bunaa fi asittis fakkeenya isinii kaa'ee jira. Kan akka odaatii fi kan akka bunaa kan firii baay'ee naqatee irraa tajaajilamuudhaaf nama fayyaduu jechuu isa saniin dangoo jedhaniini jechuu wanta hundeen isaa jajjabaati wanta umrii dheerina qabuullee jedhaniini jechuu. Inni kan itti aanu dankaayuu. Dankaayuu jechuun yeroo tokko akka afaan Oromootitti dhama'uu sin jedhama. Dhama'aa nama aqlii takkaahuu ammoo tiyyuu afaan qalbii hin qabne donnees hin jedhanii waan akkasii donnees hin jedhanii jechuu. Dankaayuu takkaahuu ammoo dhama'uu donnees hin jedhanii donnee. Dankaayuu maal jedhanii gama biraatiin donnee. Donnee jedhanii jechuudha. Kan biraa dannaba yookaan ammoo dannabuu maal jechuudha? Hiikaan dannaba yookaan ammoo tiyyuu dannabuu kan jedhu kuni garmaamuu
takkaahu ammootiyyuu garmaamaa yaadadha xiqqaa tahee akka naannoo keenyaatti nama du'eetiin hin jedhe fardaan garmaamanii waan akkas akkasiitu jira. Farda garmaamsanii fardaan garmaamanis ni jedhama. Isa akkasiisanii maal jedhaniin jechuudha. Dannaba yookaan dannabuu jedhaniini jechuudha. Inni kan biraa dantaa. Dantaa jechuun akka afaan Oromootitti waan faayidaa qabu yookaan ammootiyyuu wanta nama tajaajilu wanta hundee takkaahu ammootiyyuu wanti suni bu'uura kan kee tahu yookaan ammootiyyuu faayidaa siifis ta'ee faayidaa dhalateetiifis ta'ee faayidaa biyya keetiifis ta'ee faayidaa silaa wanta naannoo san jiru fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf dantaa kana yeroo baay'ee hayyoonni Oromoodhaa dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedhanii ta'in haasa'an. Well haa jedhanii malee Finfinnee mataan isiitiyyuu dantaa kenna. So kana warri siyaasaadha akka siyaasaa itti adeemsaa jiraniin wal bira qabanii akka ilaalan abdiin qaba. So dantaa jechuun wanta faayidaa irraa argattu jechuudha. Wanta faayidaa qabu jechuudha. Inni kan itti aanu daraboo. Daraboo jechuun akka hiika afaan Oromootitti hiriyyaa or michuu. That means like face friend, good friend waan akkas akkasiisan. Daraboo jechuun hiriyyaa yookaan ammootiyyuu michuu. Inni yaadadha nama wahiitu jira hattuudha. Nama guddaadha namni ilmi isaa mucaan isaa hattuu tahee namtichaan sun nama guddaadha. So namni wahii gaafatee hiriyyaa isaati beete mucaan kan kee bar hattuu ta'ee sila maal ta'ee hattuu ta'ee mucaan kan kee abboo akkamitti jennaan abbaan daadhii dhugeef ilmi afaan hin urgaahu jedhee booddee ebeluun kiyya maqaa isaa hin dhahu ebeluun kiyya michuu badee ebeluun kiyya michuu badee takkaahu ammootiyyuu maal jedhaa daraboo badee ebeluun kiyya daraboo badee takkaahu ammoyyuu michuu badee hiriyyaa badee. Kanaaf waan hin taane keessa gale waan anaanis hin madaalle waan isaanis hin madaalle wanta sanyii teennaan hin madaalle keessa galee ilmi koo akkasitti na harkaa bade jedhee namni sun haasa'e. Daraboon takkaahu ammootiyyuu hiriyyaan michuun nama balleessitii akka jedhan saniif hin jedhe. Well inni kan biraa ammoo darmii. Darmii jechuun maal jechuu? Darmii qormaata irratti nutti dhufee jira. Qormaata kutaa 10 yeroo fudhadheetti nutti dhufee jira. Kutaa 8 nutti dhufee jira. Darmiin kun bukurii waan akkas akkasiif nutti dhufee yeroo sanitti. Darmiin kun ilmoo fardaa takkaahu ammootiyyuu ilmoolee fardaa ilmoolee gaalaa kana maal jedhaniin darmii jedhaniini jechuudha. Gara fuulduraatti waan sanis isiniif hin fidaa ilmoolee maqaa ilmoolee bineensota maqaa ilmoolee leencaa maqaa ilmoo waan akkas akkasii gara fuulduraatti isiniif fida. Afaan Oromoo waan hedduudha qaba. Waliin deemna, okay? Waliin deemna. Wanni nurra jiru ba'aan nurra jiru guddaadha. Wal yaadachiifnaa, wal agarsiifnaa, walitti himnaa afaan keenna hanga danda'ameen ni follow goona takkaahu ammootiyyuu cedhadha isaa irra deemneetiin hanga danda'ametti hin deemna. Xumuruu hin dandeenyu garuu eegaltiin amma eegalle kuni gara fuulduraatti akka guddatuuf yoo barbaaddan shares godha, subscribes godha, likes godha. Haa namni hundi argu, haa namni hundi dhagahu. Namoonni akkanatti dandeettii na caala qaban hedduu jira. Anamma fuulduruma bahee malee namoonni akkasii sun osoo ol baatanii afaan keenna kana akkanatti waliin irratti hojjenne gaariidha jedheetiniin amanaa jechuudha. So darmii ilaallee jirra. Kan itti aanu ammootiyyuu dawwee kan dafee waa hin galleef dhama'aas hin jedhanin jechuudha. Dawwee kana dhama'aas hin jedhanin dawwee dhama'aas hin jedhama. Dhama'a.
dhama'aas hin jedhanii jechuudha. Dawwee kanaan dhama'aas hin jedhanii jechuudha. Yeroo tokko tokko dawween kun maalirraa nama qaba takkaahu ammotiyyuu nama dhaha jetteetiniin yoo faamilii kan kee gaafatte deebiin faamiliin yookaan ammoo namoonni hedduun kennan tokko yeroo daa'imni fakkeenyaaf amma daa'ima kamiyyuu ta'ee jechuudha. Yoo rafaniitiin lafa rafaniitiin jedhan jinniin kabalee dawwaahes jedhu. Fakkeen akkasii fa'a namaa kennu. So in fact wanti dhugaa jiru jechuun wanti akkasii suni. Kan biraa ammotiyyuu daphoon kuni is popular words jedheetiniin yaada. Yoo akkasin ta'een mootiyyuu yookaan hiika biraatiin beeytu ta'a. Daphoo jechuun biddeena ittoo hin qabne. Akka afaan Oromootitti daphoo jechuun biddeena wannaa hin qabne jechuudha. Biddeen ittoo hin qabneen daphoo jedhaniini jechuudha. Inni kan akiraatii fi kan xumuraa dibarqii. Dibarqii jechuun yeroo guyyaa fi halkan tokko itti ta'u. Dibarqii jedhaniin yeroo halkanii fi guyyaan itti tokko ta'uun dibarqii jedhaniini jechuudha. Well, dibarqiin kuni akka biyya anamma jiraadhu biyya Ingilizii tanatti wal faana hin dhufu yeroo baay'ee takkii halkantuyyuu irra dheerata. Sirrii malee takkii guyyaatuyyuu irra dheerata. Halkan gabaabbatee guyyaan sirrii malee dheerata masaafaa dheereffataa jechuudha. Takkii ammotiyyuu halkan sirrii malee masaafaa dheereffatee masaafaa wannaa isaa sa'aatii isaa dheereffatee halkan guyyaan hin gabaabbata. Yeroo tokko halkan sirrii malee sa'aatii xiqqaa tahee guyyaan sa'aatii dheeraa. Guyyaan sa'aatii gabaabduu ta'ee halkan sa'aatii dheeraa baay'ee tokko confuse nu godha. Baay'ee walitti wannaa ta'a dibirqaa jechuudha. Takka ammotiyyuu dibirqii jedhanii hin dibirqaayas hin jedhanii jechuudha. So hiikkaan jechoota afaan Oromoodhaa har'aan isiniif qopheesse kanarratti raawwata. Akka as keessatti jechoota haarawaa agartan takka ammotiyyuu itti gammaddan abdiin qaba. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaa yannaa jiraadha. Yaanni keessan Commenting keessan jechuun akkasuma like share akka godhaa jirtan subscribe akka godhaa jirtan hin arga. Galatooma gaafii hedduu na gaafataa jirtan kanan beeku kanan arge isiniif hin deebisa. Kan hin beeyne itti gaafadha. Kan namni takkaahu ammotiyyuu barataan takkaahu ammotiyyuu maamilli keenya takkaahu namoonni wajjin barataa jiru. Gaafii namni biraa na gaafatu ka'anii wallaale yoo agartan koomantii irratti nuu kennaa. Kun hojii guddaadha. Isiniifis assignmentii guddaadha. Afaan kana waliin guddisaa jirra. Akka afaan kana waliin guddifnu ammotiyyuu akka irratti hojjettan abdiin qaba. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaa yannaa jiraadha.